Hordoftoota keenya kabajamoo qophii dabre keessatti haleellaan milishoota Yahudaatiin raawwatamaa ture daran hammaachuu isaa ilaallee jirra. Milishoonni Yahudaa lafa mootummoota gamtoomaniitiin tola isaaniif kenname bira dabruudhaan lafa uummata Filisxeeniif kenname irratti haleellaa bananii to'annaa ofii jala oolfatanii jiran. Lammiilee Filisxeen 350 ol ta'anis qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqisuudhaan baqattoota taasisan. Mootummaan Ingiliziitiis yakka kana hin dhaabsisne. Durumaa'uu kaayyoon mootummaa Ingiliz biyya Yahudootaa akka hundoytu haala mijjeessuudha. Bulchiinsi amaanaa Ingiliz caamsaa 15 bara 1948 kan raawwatamu ta'us Yahudootaaf jecha caamsaa 14 gadi dhiistee baate. Kunis guyyaan sabtii guyyaa boqonnaa Yahudootaa waan ta'eef guyyaa sanitti dalagaa takkallee hojjechuun isaaniif hin ayyamamu. Haala kanaan Ingiliz dachii Filisxeen caamsaa 14 gadi dhiistee baate. Ben-Guriyoonis caamsaa 14 bara 1948 biyyi Israa'el jaamtuu hundaa'uu isii labse. Ameerikaanis biyya haarawaa lafa namaa irratti ijaaramte tanaaf beekamtii kennite. Kana booda hoo maaltu mudata laata? Qophii har'aa keessatti ilaallaa nu waliin tura. Palestiin kutaa 11ffaa. Yeroo biyyoonni Arabaa hundi kolonii jala turanitti dachiin Filisxeen kophaa isii sirna maandeet sistam yookaan amaanaadhaan bulaa turte. Boodarra biyyoonni Arabaa hundi walabummaa argatanii kolonii jalaa ba'anis dachiin Filisxeen garuu bulchiinsa amaanaa mootummaa Ingiliz jalaa hin baane. Kanarraa wanti hubannu mootummoonni addunyaa gaafuma dura dachii Filisxeen amaanaadhaan Ingilizitti kennansan qubsuma Yahudootaatiif haala mijjeessuuf kana godhuun isaanii namuutiifuu ifa. Mootummaan Ingiliz waan hundaaf haala mijjeessee lafa kaa'e. Biiroolee, baankiiwwanii fi waajjiraalee mootummaa hunda keessa Yahudoonni ilaalcha Zaayonizimii tarkaanfachiisan akka seenan godhame. Gaafa Ingiliz gaddi dhiistee baatus wanti jijjiirame hin jiru. Waajjirri dalagaa dhaabees hin jiru. Caamsaa 14 dura wanti jiru hundi caamsaa 14 boodas akkasumatti jira. Garuu waan tokko qofaatu hir'ate. Waajjira hunda keessa lammiilee Filisxeen maqaaf Ingiliziin kaayaman ari'anii Yahudoota kiiloomeetira 1,000tti lakkaa'amu qaxxaamuruun Awurooppaarraa dhufaniin bakka buusan. Loltoota biyyoota Arabaa keessaa gara Filisxeen seenanii Filisxeenota gargaaruu yaada qaban hunda mootummaan Ingiliz hayyama dhoorgachuu ture. Akkuma dura jenne biyyi Yahudootaa akka hundoytuuf mudhii hidhattee hojjetaa waan turteef loltoota Arabaa ofirraa dhoorguun isii ajaa'ibaa miti. Garuu eega Ingiliz dachii Filisxeen dhiistee baatee booda loltoonni Arabaa muraasni gara Filisxeen seenuu jalqaban. Ummannis karatti bahee gammachuun simate. Kaayyoon isaaniitiis Filisxeeniin bilisoomsuu ture. Haa ta'u malee Yahudoonni miidiyaalee garagaraa yeroo san to'ataa turan kan ammaas of harkaa qabanitti fayyadamuun olola isaanii facaasuu jalqaban. Gaazexaan New York Times Yahudoonni dachii Muslimaa keessa jiran hundi rakkoo hamaa keessa jiru oduu jettu qabatee ba'e. Wayita Filisxeenonni akkasitti ajjeefamanii fi qeerraa ari'aman miidiyaaleen callisaa turan hundi ummanni Arabaa dachii Filisxeen bilisoomsuuf lafaa kaanaan oduu akkanaa qabatanii dhufan. Duuba faayidaa miidiyaa hangam akka ta'e hundi keenya kanarraa haa xiinxallu. Miseensa mootummaa Israa'el tan taate Goldaa Meir gara Ameerikaa deemuudhaan rakkoo guddaa keessa jirra. Ummanni Arabaa meeshaanis lakkoo isaanis nu caalee nutti duulee jira. Nuti biyya teenya Israa'el diinarraa eeguudhaaf waan qabnu hundaan aga lubbuu teenya waree nutti ni falmanna jette. Garuu kun hundi mala gargaarsa mootummaa Ameerikaa irraa ittiin argatani malee dhugaan jirtu kanaa miti. Inumaayyuu waraanni Yahudootaa lakkoo isaanis humnaanis leenjiinis malaanis waraana Arabaa caalee argama. Waraanni biyyoota Arabaa kan akka Suuriyaa, Lubnaan, Masrii dabalatee biyyoota torbarraa seene 24,000 hin caalu. Waraanni Yahudootaa kan meeshaa guutuu mootummaa Ingiliz irraa argatee fi amma immoo kan Ameerikaa irraa argatuudhaaf deemu 40,000 ol ture. Kana jechuun waraanni Yahudootaa loltoota Arabaa biyyoota torbarraa walitti babba'ee dachaan caala jechuudha. Waraanni biyyoota Arabaa irraa seene kun hoogganaa isa tokkoomsus hin qabu.
akkasumas hooggantoonni isaanii biyyuma isaanii ta'anii isaan ajajan. Waraanni Iraaq ajaja Bagdaad irraa fudhata, kan Suuriyaa dhufes Dimashq irraa fudhata. Walumaa galattuu tokkummaa fi wallageettiin waraana Arabaa jidduu hin jiru. Hayyuun seenaa Israa'el tokko rakkoo waraana Arabaa akkana jechuun ibse. Seenaa waraana addunyaa ammayyoomtee keessatti waraanni Arabaa kun gurmuu akkaan qoqqoodamee qindoomina hin qabnee fi bittinnaa'ee ture. Qorataan seenaa Arabaa Yuusuf Hijaazii akkana jedhe. Dhaabbanni Zaayinistoota murtee barbaachisu fudhachuu irratti qophii barbaachisu hunda godhee jira. Nuti garuu ejjennoo hin qabnu. Isaan meeshaalee waraanaa ammayyaa qaban. Inumaa warshaa meeshaalee waraanaa itti oomishanis ni qabu. Nuti garuu hin qabnu. Zaayinistoonni biyyoota addunyaa irra jiran hedduu waliigaltee jabaa ta'e uumanii jiru. Ameerikaan, Ingilizii fi gamtaan Soobeetis isaan cinaa jiran. Nuti garuu biyya takka waliin illee firooma hin qabnu. Ulaagaa jiru hunda yoo madaallu waraanni Zaayinistootaa waan hundaanuu nu caalee argamee jira. Waraanni Arabaa gara Falasxiin seenuu isaa hordofee waraanni Zaayinistootaa ammoo gara magaalaa Akrii malee. Gaara siidaan Napooliyoon irra dhaabame irra qubatee achirraa gara magaalaa Akrii dhukaasa bane. Waraanni Arabaa gara si malee gargaarsa tokkollee godhuu hin dandeenye. Haala kanaan magaalaan Akr harka Yahudootaa seente. Falasxiinonni 10,000 ta'an kan magaalaa Akri keessa turanis baqachuudhaaf dirqaman. Lammiin Falasxiin Saamii Abdurazaaq kan amma baqattummaan jiraatu akkana jedhe. اجعل عنا يوم من الايام مدينة بيك ارسلان قالوا له يا بيك يا باشا صفت سقطت وعكا سقفت. Guyyaa tokko hayyuu siyaasaa Lubnaan kan ta'e Magiid ibn Arsalaanitti dhaynee Saafaad nu harkaa fuudhamte, Akris nu harkaa fuudhamte, nuti jidduutti hafne, meeshaa ofirraa ittisuun takka illee hin qabnu jenneen. Innis deebisee oduu akkana tana uummata Tarshiyaa irraaniin dhagaajee yaadeen beeku. Tarshiyaan gaafa Beerut diinaan qabamtee harka diinaa seenti nuun jedhe. Achiin meeshaa taankii ittiin barbadeessan lama nuuf kenne. Lameenuu meeshaa dullooman turan. Inni tokko kennaa mootummaa Lubnaaniiti. Tokkoof ammoo maallaqa kafaluu qabdan nuun jedhe. Meeshaa lameenuu osuma karaarra keenya inuu waraanni Israa'el dhufee nu harkaa fudhate. Ajajaan waraana Iraaq kan Jasiim jedhamu ummanni Iraaq har'a maal ja'a akka jiru beeyta jee abbaa kiyya gaafate. Har'a Tarshiyaa seenuu keenya dhageenyaan gammadanii nu faarsan. Garuu qubsuma takka illee bilisoomsuu dhabuu keenya hin beekan. Kanaafuu angara Iraaq deebi'uu kiyya. Yoo dhufanii ana waliin kalola irratti hirmaatanii anis niin dhufa. Garuu nyaatuu qofa yoo barbaadanii nyaata hedduu biyyaa qabna. Anis isaan waliin taa'ee nyaadha nuun jedhe. Biyyoota Arabaatu nu gane. Nuti takkaa biyya teenya kennuudhaaf yaada hin qabnu ture. احنا قانون الدول العربية يا عمي ما طلعنا احنا. Waraana biyyoota Arabaa keessaa waraanni yeroo sanitti jabina isaatiin beekamu waraana Urduuni. Hoogganaan waraana kanaa garuu lammii Urduun takkaahuu Arabaa miti. Namni kun lammii Ingiliziiti. Ingiliz dhimma Falasxiin irratti waan dalagaa turte nu hunduu quba qabna. Maqaan nama kanaa Sir John Glaab yookaan Glaab Paashaa jedhamee waamama. Dabalataanis loltoonni Ingiliz 40 ol ta'an sadarkaa garaagaraa irratti waraana Urduun keessatti tajaajila kennaa turan. Waraanni Yahudaa fi waraanni Urduun yoo wal lole Yahudoonni miidhamuu danda'u. Kanaafuu waraana kana malaan ofirraa dhorkuun dirqama isaaniiti. Haala kanaan mootummaan Ingiliz mootummaa Urduu waliin dho'isaan mari'atuu jalqabde. Marii dho'isaan godhan kanaanis waliigaltee irra ga'uu danda'aniiru. Haala waliigaltee isaaniitiin naannoo West Baankii fi Alquds gama bahaa jiru Masjiid Al-Aqsaa dabalatee Urduuniif kennuudhaaf walii galan. Yeroo ammaa kana lafti West Bank jedhamu Falasxiin gama baatti argama. Marii mootummaa Ingilizii fi Urduun jidduutti godhameen naannoo kana guutumaan guututti kan jiraatu ummata Arabaa waan ta'eef Urduuniif kennuuf murteessan. Haala kanaan lafti West Bank jedhamu kan ammaan tana kolonii Israa'el jalatti argamu hundeeffame. Gama kaaniin ammoo waraanni mootummaa Urduun naannoo kanaan ala jiru gadi dhiisee akka ba'u itti himame. Adoolessa 10 bara 1948tti waraanni Urduun kan jeneraala biyya Ingiliziitiin hoogganamu magaalaa Loodii fi Raamlah gadi dhiisee ba'e. Battaluma sanitti waraanni Israa'el xayyaaraa fi meeshaa waraanaa garaagaraa fayyadamuun haleellaa irratti bane.
Waraanni Israa'el kun nama Jeneraal Moshee Daayaan jedhamuun hoogganama. Magaalaa Lood masjiida Dahmaash keessatti lammiileen Falastiin 100 ol ta'aniitu ajjeefame. Lammiileen 50,000 ol ta'anis magaalota lamaan keessaa ari'amanii ba'an. Jiini adoolessaa ji'a Oowwii akkaan hammaatu keessaa isa tokko. Lammiileen Falastiin hedduunis aduu fi dheebuudhaan karatti harca'anii hafan. Waraanni Arabaa gara dachii Falastiin seenes bu'aa takkallee argamsiisuu hin dandeenye. Inumaa lammiileen Falastiin kan waraana kana abdatanii hafan rasaasaan akka dhuman godhe. Magaalaa qarqara bishaanitti argamtu Tantaan Tuuraa jedhamtutti akka raawwatame yakka akkaan suukanneessaa ture. Akka magaalota biroo kallattii sadii cufanii tokko banaan goone afranuu itti cufanii marsan. Kana booda loltoonni Israa'el lammiilee Falastiin kan qarqara bishaanii irratti argan hunda qabanii gaafii takka qofa gaafatan. Nama qaban hunda meeshaa waraanaa keemee itti jaanii gaafatan. Nama manaayin qaba yookaan bakka akkanaatiin qaba jee fuudhanii deemanii akka baasu godhan. Kana booda bakkuma sanitti ajjeesanii meeshaa isaa fudhatanii biraa deebi'an. Nama meeshaa waraanaa hin qabu jee ammoo yeruma san mataa keessa dhaanii ajjeesu. Theodor Kaatz seenaa loltuu Israa'el yeroo san lammiilee Falastiin ajjeesaa ture irraa galmeeffate akkanatti ibsa. Men of the Torah were taken to the cemetery. And there was loltoonni Israa'el lammiilee Falastiin fuudhanii deemuun gara bakka awwaalaa geessu. Kana booda hiriiraan dhaabbatanii boolla akka qotan ajaju. Boolli qotamee dhumnaan namoota san akkasumatti hiriiraan dhaabanii mataa keessa rasaasaan dhahaa boolluma isaan qotan keessatti akka hafan godhu. Israa'el dhiiga lammiilee Falastiiniin ijaaramuu isii itti fufte. Kun jalqaba seenaa isaaniiti. Haga har'aattis uummanni Falastiin haaluma kana keessa jira. Kanarraa tanumaan golobna. Inshallah kanaaf sagantaa biroo keessatti itti deebina. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii dabre keessatti loltoonni Arabaa lakkoofsaan muraasa ta'an gara dachii Falastiin seenuudhaan uummata Falastiiniif tumsuu yaalanii turan. Haa ta'u malee gamtaa dhabuun isaanii leenjii fi tooftaanis booddeetti hafuu ta'uu waliin lakkoofsi isaaniitis xiqqaa waan tureef waraana Yahudaatiin mo'amanii of duuba deebi'an. Israa'elis magaalota biraa dabalataa weeraraa lammiilee Falastiin garii ajjeesaa garii ammoo qe'ee irraa buqqisuu itti fufte. Waraana biyyoota Arabaa keessaa inni yeroo sanitti jabaa jaamee yaadamu waraanni Urduunis dachii Falastiin bilisoomsuu daran waliigalteedhaan lafa cinaa qoodee fudhachuu murteesse. Haala kanaan lafa West Bank jedhamuun beekamu Al-Quds gama bahaa waliin fudhatee bulchuu jalqabe. Gama kaaniin ammoo waraanni Israa'el lafa West Bankiin ala jiru irratti akka duguugaa shanyee eegaluu isaa ilaallee qophii dabre golobne. Inshaallah har'aas bakkuma dhaabne irratti fufnaa nu waliin tura. Falastiin kutaa 12ffaa. Milishoonni Yahudaa garee garagaraa jalatti gurmaa'an kaayyoo tokko qofa qabatanii lafa uummata Falastiin dhawaa ta'an saamuu itti fufan. Hanga adoolessa bara 1948tti milishoonni kunniin lammiilee Falastiin 400,000 ol ta'an qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqisanii jiran. Uummanni Falastiin kan ganna dheeraaf gammachuu fi nagayaan jiraachaa tures jiruu baqaa hadhooytu eegale. Lammiileen Falastiin yeroo san qe'ee isaanirraa ari'aman mudannoo yeroo sanii akkanatti ibsu. Hongee namni takkalleen san dura mudatee hin beeyneetu nu tuqe. Yaa ummu Nasaraat mee daabboo xiqqoo isii naa kenni je'een yeroo sanitti an aaree ture. Kanaaf nin booye. Na laaltee yaa Abu Nabil booyaa jirtaa
booyuu hin qabdu naan jette. San booda daabboo goggooduu san fuudhee nyaadhee kophaa kiyya deemsa jalqabe. قعدنا تحت الشجر. Raamallaatti muka jala jiraachaa turre. Midhaanii fi bishaan hin jiru. Homaa hin qabnu. بعض الناس باعوا صوف الفراش اللي عندهم. Namoonni gariin firaasha isaanii gurgurachaa daakuu bitataa turan. Obboleessi kiyya inni xiqqaan umriin isaa yeroo sanitti waggaa 3 ture. Ni dhukkubsate. Dawaa tokkollee argachuu hin dandeenye. Dhukkubuma laaftuun na jalaa du'e. مرض بسيط سهل توفي. شرينا الجهاز تبعت السكر هذول ابو حز يدرك يا جني. Qanqalloo shukarri keessaa dhumate walitti hodhinee dirree irratti dunkaana tolfanna. Eessa keenya dhaquu dandeenya? Magaalaa moo? يعني في المدينه Gaaf tokko waan nyaannu argachuu dadhabne. Haati tiyya nyaata goggogee walitti guurtee nyaata goggogee beektaa? Dirqoosh isa san zayitaa fi qullubbiin walitti maktee daabboo malee nyaanna. Akkanatti yeroo rakkoo san dabarsine. انا بحكي الدغري هذا اللي بك صار معنا في هالهجره. قعدنا تحت زيتون ضرب الله طلقت الطياره رشت. Osoo muka jala tetteenyuu xiyyaarri dhufee nutti dhukaase garuu nun dhoyne waan gochuu dandeenyu takka hin beeynu gara ganda kafiir ja'amtu dheyne garuu bikka qubannu argachuu hin dandeenye sulula san keessa bishaantu jira ja'anii nutti himan nutis garas deemne dubartiin magaalaa keenya keessatti dubra deessisuun beekamte takka boo'icha jalqabde yaa Allah nuti mana keenyatti deebi'aa hin jiru warri Armiiniyaa fi Chichiiniyaatu osoo gara biyya ofiitti deebi'anii nuti deebi'aa hin jiru jette. Rabbi rahmata isiif haa godhu amma duutee jirti. Muka jala ji'a 3 turre. الله يرحمها توفت. ضلينا قاعدين 3 أشهر تحت الزيتون. كنا ساكنين كل عيلتين. Maatiin lama dunkaana tokko keessa waliin jiraata. Yeroo bonaatti bubbeen dunkaana sun nu jalaa bubbuta. Fiixee isaarra dhagaa keenyee akka nu jalaa hin deemne gochuuf carraa'in. Bubbeef yeroo roobni akka nu jalaa hin fudhanne utubaa jabeessinee itti rarraanee qabnu. Caamsaa bara 1948tti lammii Iswiidin kan ta'e Folk Bernaadoot jaarsa araara buusu godhamee dhaabbata mootummoota gamtoomaniin filame. Kaayyoon isaatiis nagaya naannoo saniif buusuudha. Namni kunis yeroo gabaabaa keessatti nagaya buusnee qubsuma tolchinee waraana Falasxeen keessatti deemaa jiru kanaaf furmaata goona je'ee dubbate. Itti aansuunis dachii Falasxeen keessa deddeemee manneenii fi magaalota barbadaa'an akkasumas baqattoota Falasxeen kan achuma Falasxeen keessa jiranii fi kan daangaa ce'anii urduun jiraatan dhaqee daawwate. Rakkoo uummanni Falasxeen keessa jiru haalaan arge. Wayita uummanni Falasxeen rakkatee gargaarsa alarraa isaaniif dhufe fudhachuudhaaf hiriira dheeraarra yeroo dheeraaf dhaabbatanii eegan argee jira. Rakkoon tajaajila fayyaatis akka jiru hubate. Eega rakkoo tana hunda argeen booda qalbii isaa keessatti waan takka qofa murteesse. Gabaasa fulbana bara 1948 barreesseenis uummanni Falasxeen gara biyya isaa deebi'uu qaba. Mirga gara biyya isaa deebi'uu kana dhorkuu waan ta'uu hin qabne. Awurooppaa irraa baqattoota biraa fidaa, Falasxeen irraa immoo baqattoota biraa uumuun qalbii namaatiif waan fudhatamuu danda'u miti. Uummanni lamaan akka biyyaatti dhaabbatanii waliin tahanii nagayaan waliin jiraachuu qabu je'e. Furmaata akka ta'uufis yaadni jalqaba dhiyeesse daangaa biyyoota lamaanii sararuu fi lammiileen Falasxeen gara biyya isaanii akka deebi'an godhuu ture. Haa ta'u malee yaada isaa kana harkaa kuffisan. Beernaadotis yaada kana nu harkaa kuffisuun isaanii nu rifachiisee jira. Garuu an abdiin muradhu nama laafaa miti. Haga xumuraatti ittumaan deema je'e. Beernaadooti fadhe osoo hin je'in Falasxeeniif hojjetu itti fufe. Gaazexeessaan yeroo sanitti Associated Pressiif hojjetaa ture Musallam Biseysoo waan yeroo san mudate akkanatti ibsa. كنا مستقبلينه في نفس اليوم على أرض مطار قلندية. Wayita gara Falasxeen dhufu isa simannee suuraa isaa kaaseen ture. Dirree xayyaaraa Qalandiyaa kan Alquds cinatti argamutti isa simanne. Aarif Alaariif, Abdullaa Altaalii fi anaatu bakka san ture. Suuraan viidiyoo irratti argitu sun kiyya. Gabaasa waan inni dalageetiis oduun hojjedheen ture. Beernaadoot uummata Falasxeen waliin marii barbaachisaa godhe. Uummanni Falasxeenis keessummaa isaanitti dhufte kana kabajaan keessummeesse. Jaarsi araaraaf ergames dhimma isaa daangaa Falasxeen keessaa qabu raawwatee kutaa Alquds uummanni Falasxeen of harkaa qabu tan gara bahaa keessaa bahee gama dhihaa naannoo Yahudoonni baay'atanitti qajeele. Kana booda waan mudatees Musallam akkanatti ibsa. كنت قاعد بمقر قيادة الجيش
Ani wiirtuu waraanaa Al-Rawdaa keessa ture. Osuma achi jiruu bilbilli natti bilbilame. Mr. Biseesoodha naan je'e. Eeyyan jeen deebiseef. Dhaamsa akkasiif qabna naan je'e. Anis eenyurraa jee gaafadhe. Koomaandar Staafordiitu si barbaada. Dafii kottu naan ja'an. Anis ka'ee dhaqe. Yoon achi ga'u manguddoon araaraaf deemu Beernaadoot ajjeefamee jira ja'aniin natti himan. رحت عليهم رأسا لا أقول لك قلت برنادوت انقتل. Foolk Beernaadoot fulbana 17 bara 1948 osoo konkolaataan gara Alquds dhihaa deemaa jiru shororkeessitoonni Yahudaa kan Eastern Gang jedhaman konkolaataa inni keessa jiru dhaabsisan. Kana booda Beernaadoot rasaasa hedduu irra deddeebiin itti dhukaasanii ajjeesan. Yahudoonni namni kun haqaaf akka deemaa jiru ni beeku. Yaanni inni deemuun yaada isaanii fudhatamuu miti. Isaan dachii Falastiin guutumaan guututti saamanii ummata Falastiin biyya ari'uu yookiin fixuu barbaadan. Beernaadoot garuu kaayyoo mirga ummata Falastiin deebisiisuudhaa qaba. Sababa kanaafis nama haqaaf dhaabbate kana dafanii karaa raameessuun Yahudootaaf barbaachisaadha. Inshaallah waa'ee nama kanaaf duratti bal'inaan itti deebina. Garee Eastern Gang jedhamu kan Beernaadoot ajjeese kana nama Yishaaq Shamiir jedhamutu hooggana. Hoogganaan garee shororkeessaa kanaatiis boodarratti muummicha ministeera Israa'el ta'uun tajaajilee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara 1947tti wayita dachii Falastiin adda qoodu san magaalaan Alquds magaalaa addunyaa haa taatu jee murteesse. Magaalaa tanas dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka bulchu murteessee ture. Garuu Yahudoonni seeraaf dantaa hin qabne bara 1948tti naannoo ammaan tana lixa Alquds jedhamu weeraranii lafa ofiitti makan. Kana booda weerara isaanii gara kibbaa fi kibba ba'a Falastiin jabeessanii itti fufan. Namoota kumaatamaan lakkaa'amanis qe'ee irraa buqqisan. Ji'a muddee bara 1948tti lakkoofsi Falasxiinota qe'ee irraa buqqa'anii 700 caale. Wayita kana dhaabbanni mootummoota gamtoomanii seera tokko baasee ture. Kunis baqattoonni qe'ee isaanii irraa ari'aman yoo gara qe'ee isaanii deebi'uu barbaadan hayyamamuufii qaba ja'a. Garuu Israa'el waan kana fudhattee dalagaa irra oolchine. Inumaa dachiisii babal'isaa lammiilee Falastiin buqqisuu itti fufte. Bara 1949ttis akkasuma babal'achuudhaan dachii uummata Falasxiiniif kenname heddumminaan saamuu itti fufte. Bara kanaa fi yeroo kana ummanni Falastiin al-Nakbaa yookaan balaa ja'anii waaman. Gandoonni 400 olii fi magaalonni 10 akka shororkeessitoota Yahudaatiin barbadeeffaman. Falasxiinonni 700 ol ta'an qe'ee irraa ari'aman. Lammiileen 30 ol ta'anis shororkeessitootaan ajjeefaman. Akkasumas kanneen 30 ol ta'an madaa'anii jiran. Daawwattoota kabajamtoota keenya tanarraa tanumaan goolabna. Inshaallah mudannoo itti aanu ammoo sagantaa biroo keessatti itti deebina. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.